Nagaan nagarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu. Hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif isiniin jecha. Egaa caaltuunii wanta jaartiin hajjii ishiin salphattittiin suni haasawaa turtee akkuma gadi baasaa turte ammallee itti fuftee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee jireenya namaa jeequ jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Yeroo ammaa kana yeroo namni jireenya namaa gaa'ila namaa akkatti hin diigu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Dhugaa warri gaa'ila keessa jirtan, warri gaa'ila keessa hin jirre, warri ganaa gaa'ilatti illee galtan jechuudha. Namarraa jabeessaatii of eegaa. Wanta namni isiniin jedhe hin amaniina. Wanta ija keessaniin argitanii malee isiniin jechuun jaaladha. Oduu namarraatiidhaan kan ka'e baay'een gaa'ila isaa diigaa, baay'een walitti akkanaabbaree elakkinuu argiteetta isa faana akkoo akkasidha, ishi faana akkoo akkasidha jechuudhaan gaa'ila kee bareedaa, mana kee bareedaa, foolii gaarii of keessaa qabu yeroo dhalli namaa diigudha jechuudha. Kana gidduutti egaa akkuma beekamu jechuudha caaltuunii hajjiitti bilbila kennite jechuudha. Sanaa booddee ajjiin ishii bira dhaqee yeroo ishii haasofsiisu keessatti jechuudha. Maalidha kan ishii gaafatee qoyii maalidha kanati seedoon akkatti dhaanii Sumayyaa faana gargar baasuu dandeessi jennaan. Egaa ammas waa'idhuma hiriyaashii sana haasofti jechuudha. Hiriyaashii sanaa dubbatti jechuudha. Anaanis ta'ee akkasumas immoo hiriyaa koos ta'ee dhiifama nu gaafachuu baannaan dhufee miila keenya jalatti kufee dhiifama nu gaafatu taanaan ammayyuu inni ganaa rakkata, ganaa jireenyi isaa namaa gadi ta'a. Garuu wantati gochuu dandeessu, wantati gochuu qabdu, wantan siin jedhu kana yoo ta'edha jedhe jechuudha. Kana ta'uu hin qabu. Sumayyaadha bilbilii fiiti bilbila Sumayyaatidhaan bilbilli akka hin eeyyamamne inni beektuu yennaan nan beeka. Garuu bilbila Nookiyaa kun sii fidaati. Kaardiitti guuteeni yeroo sana keessatti bilbilii fiiti dhiifama jedhiiti gaafadhuuni haala mijeessii fi inni ijoollee isaa akkasumas immoo haadha manaa isaarraa gargar bahee jiraachuun sitti oma fakkaatu yeroo inni jedhuunitti maallatti fakkaata. Baay'ee natti tolee, baay'ee na gammachiise. Guyyaa inni gaafa biyya Itoophiyaa keessaa dhufee manicha sana keessatti kufee gaggabu baay'een gammade jette jechuudha. Beektu yoo ta'e seedoon yeroo Sumayyaa bira dhufuudha jedhu Sumayyaan guyyaa biraankii hojjattee mana haalgamna mana ababaa gootee sirreessite akka isheen jalaa baddee ni yaadattu jedhee yaada. Guyyaa sana akka inni gaggabe ishiin immoo guyyaa sana baay'een gammade jette jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Maal argatta mana namaa keessaa, maal argatta jiruu namaa keessaa, maaliif gaa'ila namaa diidda ajjiin jennaanini kanan barbaada. Inni ilmoo shaamarree qaba yookiin immoo ilmoo dubaraa qaba. Maaliif hiriyaa kootiin miidhe ani dubartiin kamiyyuu akka miidhamtu hin barbaadu. Darbee fi dubbachuuf hin barbaada. Isa kana duwwaa seete ati yoo miidhamte ani hin barbaadu. Si'iidhaan hin beeku malee ani siifillee akkatti nan dubbadha. Akkanattiidhaanini kana godha jetti jechuudha. Egaa dhugaa obbiratti dhiisamee yeroo bu'aa bahin amma kanaa bahee yeroo girgirriin hamma kana uumamu kana maalum jette laata yeroo dhuma kana dhageessu yeroo sobaan manni ishii gaa'illi ishii diigamu Sumayyaan nuti ennaa dhugaa ta'uu dhiisu kana yeroo kana dhageesse maalum jette laata. Yoona inni gara afaan Amaariffaatti jijjiiree erguufiin hin oolu jechuudha. Wanti baay'een uumame as gidduutti illee argitaniitu yoo ta'e Salaamii fi seedoon illee wanta baay'ee uumaniiru ishii shakkuudhaani. Ammayyuu ishiin dhiigaan tuqiiti marfee harka mirgaa ammas jettee jirti miila isaa bitaa jettee. Isa biraan immoo indaanqoo gurraatti homaa tokko waan hin qabne ofirraa homaa kan hin qabne dhaqiitii achitti qaliiti bakkeeddoo seedoonii suura isaanii guggubee meeshaa achi keessaa guggubee yeroo inni suura gubu argineerra. Garuu yuutuubiin na yaalaa duubatti deebisa jechuudhaani otoo viidiyoo waraabee mi'a achi keessa jiru hundumayyuu akka guggubee dubbateeras nan gubas jedhee ture jechuudha. Akka gubate guban qabdu ishiin
dhaqiitii barreeffamni ofirraa qaba maammuun koo suura maammuu koo qabadhee ka irratti dhiigicha hindaanqoo sana facaasi akkasumas immoo dhiiga sanas geessiti dumaamuun awwaalamee jiru sanatti irratti gadi naqi jettee jechuudha. Kana duwwaa miti wanti geessamu maal jettee waan ta'es eddagana barbaadi lafa inni jiru iddoo inni jiru barbaadiiti qaliiti asas geessitti naqi. Saree immoo waraqata kana waraqatatti kennite natti fakkaate gaa sagaleedha kan dubbatamaa ture. Waraqata kana immoo ati akkasittiidhaan afaan saree barbaadiiti afaan saree keessa kaayeti afaan saree hodhii moo hodhiiti afaan saree hodhiiti ajjeesiiti dhiiga geessiddoo maammutti dhangalaasi yoo kana gochuu baatteetta ta'e lubbuu keessatti of eeggadhu yoo akkana gooteetta ta'e jireenyi seedoo hin barbadaa jette kinu ammayyuu oliif gadi kaachaa jira bu'aa baay'ee ba'aa jira gaa'ila isaarraa gargar ba'ee mana isaarraa gargar ba'ee haadha manaa isaa dhabee ijoollee isaa dhabee jennaani kun isaaf rakkina miti oma tokkoyyuu waan rakkate hin qabu ati isa kana jettaayi ishii ayyuu jedhamtu sana ishii ayyuu jedhamtee odeeffamtu sanayyuu haadha manaa koodisaa itti maaliin fakkaanne sanayyuuti ishii fanayyuu gargar nan baasaa yeroo muraasa keessatti waliin jiraatu jettanii iyyaadina nama yisiisa dhugaa dubbachuudhaaf nama yisiisa kan ishiin haasoftu kan ishiin jettu waanuma ta'isaayuu waliif hin beekamu dhugaa dubbachuudhaaf maaliidhaan jedhame ishiin jechuudha innaa jireenya namaa akkatti bulbultu lubbuun nama baay'ee harka jaartii ajjii keessa jira kan seedoo duwwaa duraa waa'ee habdiiti miti amma immoo waa'ee seedooti miti lubbuun dhaloota baay'eeyyuu harka jaartii ajjii keessa manni dhaloota baay'ee gaalli dhaloota baay'ee jaalalli dhaloota baay'ee harka ishii keessa akka jiru hin dagatina baay'ee of eeggannoo nama barbaachisa jechuudha baay'ee mana kana jedhamne jechuudha na dhugaa warri itti dhiyaatanii seedoodhaanii qalbiidhaan yaadaan tasgabbeessa waan hundumayyuu karaa gaarii iddoo gaariitti akka deebi'u gaalli isaallee lafa gaariitti akka deebi'u akka inni Sumayyaa jaalatu inni beekama yeroo hundayyuu waa'ee ishii dubbata jechuun namni gaafa gaa'ila koo lammataa kanayyuu siifan diigaa ijoollee koo dheebodheera ijoollee koo barbaadeera dhiifama naa godhi waan ati barbaadden sii godha jedheeni yeroo hin gaafatu ishiinis akka waan ijoolleen namni biraa jechuun namni qubna garii wayiitti mee goote gargar naa baasuu qabda maallaa ta'uu qabda jettee haasawaa kan turte jechuudha annama biraas taa'eeyyuu achittiyuu maramarsiisuu ilaalchisiisuu nan danda'a jette jechuudha isa ishiin kana goote hundumayyuu osoo ilaalchisi jedheeni hordoftoonni ilaalchisi maramarsiisu jedhaniini ishiinis akkasittiidhaan jechuudha soba namittii kanaa fuutee miidiyaa irratti illee kan haasawaa turte akka inni jibbamuufillee jechuudha namni kamiyyuu immoo jechuudha jaalateen isa bakka jaalateen isu mirga qaba jaalattee isu mirga qabdi jechuudha yoo ta'uufi baate jechuudha innati geelee jettan jireenya isaa argitanii jiruu isaa argitanii jijjiirama isaa argitanii jechuudha yeroo baay'ee shaamarran yeroo hammaa kuni nama namummaa isaa arganii jaalatu osoo hin taane qabeenya isaa arganiit haala isaa arganiiti jechuudha kaleessa kan si dagatte kaleessa kan sirraanfatte yuu jechuudha har'ati gaafati qabeenya horatte kan dhuftu baay'een ishee jirta kan mana namaa diiddu kan ijoollee namaa gargar baasuu barbaadu jechuudha Yesuus dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhaga'ame ammana kan hin jedhamne jechuudha dhugaa caaltuu galatoomii iccitiin kun hundumtuu hawwaalamee jechuudha akka nama boolla qotee biyyootti dachaasetti awwaalamee ture jechuudha iccitiin kun immoo ajjiin ba'uudhaanidha kan ba'e lubbuun se'eedooyuu sababii ajjiin ba'een of eeggannoo akka taasifamuuf jechuudha malee ishiin karaa hiriyoota ishiillee ani kaleessa dubbadheera dhaqxee namni ilaalaa jirtu naannoo ishii warri jiran warri qoricha kanaan fayyadaman warri miseensa afuura kanaa ta'an ni jiru keessaayyuu immoo magartuun immoo ni dubbatta akka dhaxxee ilaaltu akka nyaatota achi geessitu se'edoon immoo magartuutti illee siqa kan nama ajaa'ibu jechuudha karaa ishiillee hin sobdi malee magartuun afaan hin dubbatti malee jechuudha hadda isheerraa jedhefa dhugaa dubbachuu adda isheerraa ilaala adda ishee dhugaa waaqa nama jechuudha nama qulqulluu hin taane nama amina yaadu sirriitti hin beektu jechuudha
kanaafiyyuu isaanii hojiin isaanii tokkodha, kaayyoon isaanii tokkodha. Manni nama kana gaalli nama kana yeroof gatii baasisaa, yeroodhaaf sobni dhugaa ta'ee mul'atee baasii baasisuu danda'a. Dhala isaa dheebochaa ture. Wantoota dabarsan argitaniittu viidiyoon isaanii dhugaa dubbachuuf viidiyoo bareedaa ta'e, viidiyoo gammachiisaa ta'e, bakka jaalala bareedaa ta'e, jaalala nama gammachiisu waliidhaaf kabaja yeroo waliif qabaatan turan jechuudha. Sumayyaafis Edooni yeroo viidiyoo isaanii gadi bu'anii ilaalaan ture jechuudha, guyyuma har'aa kana jechuudha. Wanta nama gammachiisu. Seexan immoo kana hinaaffite mana keessan diiguu hin qabdu, manni keessan deebi'ee hin ijaarama. Seedoo jabaadhu siin jechuu hin jaaladha. Akkasumallee obboloonni akka amantii keessaniitti jechuudha, rabbi keessaniin kadhadhaa fi waaqa keessaniin kadhadhaa fi manni namaa mana kooti jedhaati jechuudha, jireenyi namaa jireenya kooti jedhaati. Akkuma durammoo isiniin jedhamu baay'eedhuma of eeggadha, hiriyaa kamirraayyuu of eeggadha. Suuta jedha obboloota koo, suuta jedha. Icciitii keessan, jireenya keessan, jiruu keessan namatti hin odeessina, namaan hin mari'atina. Dhugaan isiniin jedha, amma isiniif danda'amaa ta'e nama alaalumatti ittiin mari'adhu, suutuma jedhi ittiin mari'adhu. Mana kee keessan seensisi, laphee kee keessan seensisi. Namni laphee kee mar'imaan kee kana jechuudha, marammaree hargeera taanaan jechuudha, biyyootti naqee bukeessuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha. Ishiin kanaa softe wanta baay'eedha, wanta ammana hin jedhamnedha jechuudha. Akka ishiin haasofte sanatti nuti haasa'uu hin dandeenyu. Waan keessaa haasa'utu jira, waan keessaa mormutu jira ishii jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taanellee akeekkachiisatti laatteetti. Kana hundumayyuu hin godhan. Isatti jette kana hundumayyuu raawwadhu yeroo hajjiin jedhutti kana raawwachuu baannaan lubbuu kee lafa ati deemtetti maamuun koo si ajjeesa jettiin jechuudha. Mukti moo mukti nama ajjeesa, mukti nama ajjeesu. Dhugaadha, seexanni kee nama ajjeesu. Egaa ajjiinis immoo ofitti amanamummaa fi eenyummaa dhiirummaa isaatii agarsiisuudhaaf wanti baay'ee wanta sadanqutu jira jechuudha. Ofitti amanamummaan qabu, harka namaatiin jiraata. Asumaan illee ajjii harka namaa keessaallee illee si haa baasu, si haa yaadatu jireenya kee hundumayyuu jenna. Caaltus akkasumallee waa'ee mucaa keetillee mucaan keessallee waaqayyo harka kee haa galchu siin jenna. Waa'ee mucaa sanaas illee dubbatamaa hin jiru. Seedoo fi abdiinis illee waan akkana baannatti hin fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kana dhaga'anii kana yeroo dhaggeeffatanii miidiyaatti bahuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf sammuu namaa yommuu nagaa ta'an hin beeku jechuudha. Gaa'ila rakkinaa fi gidiraa keessatti dabarsanii yeroo ija godhateera, yeroon boqochuu kootii gaheera yeroo jedhanitti jechuudha. Anna dubbiin immoo egaa Sumayyaafis Edoo birayyuu darbeeti, gara Ayyuutti darbee jira jechuudha. Ayyuun iyyuu wajjin hin jiraattu jireenya kana jettee eenyu akkasii wajjin jiraachisuu barbaadde hin beeku. Isa yoo barbaanne immoo amartii morma keenyaa godhanneetu ofirra naannessina anaaf si'iif guyyaan dhufe jetteen jechuudha. Ajjiidhaaf si faana jiraatee ajjiin yoomiyyuu guyyaan hin dhufuuf dhugaa akka godhu godhee waaqayyo sirraa gargaraa baasu malee isin jedha. Dhuguma waan hin beeku. Ishiitti jireenya toon taane duutitti murtaa'uu qaba. Ifa mana godha duutitti murtaa'uu qaba. Kun yoo duute dubartiin akkatti haasoftu yoo duuteeyyuu ani waan nama gaafata jedhee hin amanu jechuudha. Kana hin amanu dhugaan siniin jedhe. Ani uumama koo keessatti hangana dhagayetti jechuudha. Hafuura nama hojjate akka jaartii ajjii kanatti haasa'u hin agarre, isheerratti hin arge jechuudha. Nasa kanadha. Gooftaan koo sinaa eebbisu, amaa sinirraa haa qabu, ammina sinirraa haa qabu, nagaan keessan iddootti haa eegamu, dhokatee miliqeessa jireenya keessan waraanu leencii udaa sinirraa haa waraanu jechuun jaaladha. Eebbifamaa. Qiddoo YouTube immoo subscribe, like gochuudhaan kuma keena galchaa siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha. Haala hin mijanne keessatti na adeemsisaa jirtu, na gargaaraa jirtu siniin jechuun jaaladha. Egaa gooftaan immoo nu faana jira. Eebbifamaa. Shaaloo.